Bani galagaafu ni dandeessa ni dhageessa muraada guutima. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في دعوتوتا ورفتو تيتو تشانل كي جرت أرجمتن ويلكام شماركا فونون تكسنو على فيكي ساعتك قدام تيكوتا جندا سونجنون دون تكسنو بجراتني وردفتوتا كيا إيجا هروني هارواتاتن ويلكام بجنا جانجم يوتيوب تشانل كي عرفتني سنسمات ديجرا يوتيوب تشانل كي تدبلمو ماتي نفتا سبسكرايب لايك شير واسنين جدا وردفتوتا كيا Egaa firri warroonni dura jalqabarraa hanga ammaan hordofatan immoo galatooma galanii keessan dachaa haa ta'u laayikii sheerii gochuun dagatiin isiniin jedha. Har'a waan hambiti walumaan laalla jalqabarraa hanga xumuraa na wajjin turaa jechuudha. Waan yuutuubiif nu barbaachisu jechuudha. Warroonni yuutuubara taatan hundi bitachuu qabdanii jechuudha. Keessumaa yoo biyya keenya galle yoo waa hojjetu barbaanne jechuudha. Namni kaameeraa maaliin gizee maranuu ta'u hin jiru jechuudha. Kanaaf waan nu barbaachisu kaameeraa maalii waan nuuf ta'u nu gargaaru bitachuu qabna jechuudha. Akkuma sana illee waan bite na faana tura. Hi, surprise! Kan jawwaal irra kaawwatanii jechuudha. Kan jawwaal irra kaawwatanii kun akkuma argitan kana ni gabaabsee feenu ni gabaabsina feenu ni dheeressinaa jechuudha. Akka ol fagaatutti yeroo hiikuu barbaanne immoo idduma tana hiinaa jechuudha. Yeroo dheeressuu barbaanne kun akkuma amma argitan kana amma kaameeraa maalii waan harka tokkoon eenyu godhaa jiruufi akkana hiinaa jechuudha. Iddoo kana jechuudha. Anamma walitti gaaxxameetiin jira jechuudha. Ifama yeroo gaaxxamu viidiyoo isinii waraabne yeroo gaaxxamu haalli salphaadha. Idduma kana yoo garanaa inni banna ol dheeressina jechuudha. Yoo akka gabaabatu jenne immoo yoo cufuun immoo itti micciirra jechuudha. Garana akkana haala kanaan amma cufamee jira jechuudha. Amma ni baay'ee gabaabsee jechuudha. Hanga isa dhumaa gabaabsee jechuudha. Sirrii isinii mul'ata hanga dhumaa gabaabsee kun miilli isaa jalli kana fakkaata kan gad dhaabbatuun jechuudha. Sirriitti isinii mul'ata jedheetiin yaada. Amma immoo maabiraatitti sakkaane yeroo inni bifa garagaraa ifu jechuudha. Walumaan laallaa jechuudha. Maabiraatitti sakka'amuu qaba. Amma haala kanaan ifee jira. Waaw sirriitti ifa. Bifa garagaraa jijjiiruu barbaanne bifa sadii afur haala kana bifa garagaraa kanatti jijjiiruu dandeenya jechuudha. Yoo cufuu barbaanne illee haala kanaan cufna. Yoo banuu barbaanne illee haala kanaan banna. Haala kanaan sirriitti ifaa jechuudha. Baay'ee bareeda. Baay'ee natti tolee jira jechuudha. Keessumaa yoo biyya keenya gallee nyaata yoo hojjennu ogummaa garagaraa namoota qabu baay'ee tokko barbaachisaadha. Waan garagaraa hojjennee viidiyoo waraabuu barbaanne namni kaameeraa maaliin nu ta'u gizee mara waan hin arganneef namni nama hifatallee waan akkana kana bitachuun barbaachisa. Gatiin isallee baay'ee rakasa baay'ee bareeda. Ani garuu natti tolee jira. Bitadha warroonni barbaadan online irraa xaradee jira jechuudhaani. Online irraa bitadha. Yeroo amma yeroo isa dhaabee bilbila kiyya irra kaa'ee viidiyoo waraabuu isin agarsiisa jechuudha. Viidiyoo kiyya gizee mara harka kiyyaan qabeetiin waraaba. Ofii kaameeraa maalii ta'e harka tokko waraaba harka tokko hojjedha jechuudha. Erga yuutuubii banee akkanatti hanga amma isa irra kaa'ee waraabuu danda'a jechuudha. Keessumaayyuu gaafa biyya kiyyatti galee hedduu tokko nu barbaachisaa jechuudha. Namni gizee mara bilbila naa qabu hin jiru jechuudha. Kanaaf ijoolleen tiyyaallee barumsa deemti.
Kanaafi anillee kana bite jechuudha. Inshallah rabbi haja muraada siif haa guutu jedha du'aa inaa godha. Gara biyya kiyyaa galuuf gizee maraan yaada. Inshallah jiruu biyya nama rabbiin ga'e nu haa jedhu, nu ga'e hin jennu qaxaroo dheeressinaa jechuudha. Inshallah rabbiin nagaan na haa galchu. Karoora kiyya galumaaf yaada. Inshallah gaafa hunduu gaafa rabbi jedhe malee hin taatu. Nu jenneef hin taatu jechuudha. Kanaafuu inshallah rabbi haa laaffisu. Karoora galuuf waan tokko bitee qophaayaa hin jira. Kanaafuu sirriitti sabiskiraayibii kiyya guddisaa YouTube chaanaala kiyya viidiyoo laalaa warri jabaadhu hin jettan biyyallee yoo gale yoo isin jajjabeessitan viidiyoo itti fufee dalagee maaliifi biyya keenya intarneetanii beeytanii viidiyoo tokkocha gadhiisuuf birrii meeqa baasanii gadhiisan warri biyya jiruun beeytanii. Kanaafi yuutuubii maallaqan kafalle yoo baasii bichaa itti baasan bu'aan hin jiru. Kanaaf YouTube chaanaala kiyya guddisaa akka biyyallee galee viidiyoo babbareeda waan hundarraayyuu hojjedhu inshallah. Anillee akkasuma yaada inshallah rabbi khayrii haa godhu. Kanaafi waan bite kana isinitti agarsiisu barbaadoota isinillee bitadhaa. Yeroo online irraa xalabadhaati akkasuma maayikii illee bitadhaa. Ani maayikii illee biteetiin jira. Waa hedduu bite isinitti agarsiisaa jechuudha. Viidiyoo amma isinitti dheeressu maayikii illee biteetiin jira. Waan hedduu bite bakka viidiyoo amma kanarra mobaayilii kiyya kanarra kaa'adhee osoo viidiyoon kiyya daddabne isinitti agarsiisaa jechuudha. Isa kanarra kaa'ee amma viidiyoon kiyya akkanan godhatu akka duraa san jechuudha. Maaliif harka tokko waraabee harka tokko wajjadha jechuudha yeroo hedduu. Kanaafi inshallah amma kanarra kaa'ee viidiyoon kiyya qaxxa jedhee ittiin dalagaa jechuudha. Yoo an akkana godhe malee akkasii hordoftoota kiyya maashaallah tabaarakallah. Gatiin isaallee gatii bareeda bitadhaa. Horoon bitachuu barbaadanii online irraa xalabadhaa. Yoo hin beekne immoo madaamin teessan isiniif haa xallabduu yeroo awwalaatiif jechuudha. Kan akka kiyyatti waan baay'ee osoo hin taane waan yoo biyyallee galee nu fayyadu jechuudha. Yuutuubii kanallee gaafa biyya galee inshallah irratti jabaadhee dalagaa yoo jettan meeshaa isin barbaachisu bitadhaa jechuudha. Waan akkana kana keessumaa waan akka maayikii xiqqoosanii bilbila gatii bareedaa bitadhaa jechuudha. Bilbilli kama biyya kanaattu wayya maaliif gizee mara biyya yoo galee bilbilli gatii widdiidha. Akkasitti dalaynee minda arganu kan bilbila feenee bilbila gatii guddaa bituu hin dandeenyu yeroo mara jechuudha. Bilbila gatii bareedaa bilbila lama bitadhaa galaa takkoota biraasha tokkotti jijjiirattanii jechuudha. Ani dhaamsi kiyya kanaaf waan akkanaa kana waan akka maayikii waan akka laaptooppii waan akkanaa kana bitadhaa. Uffata ofitti hin guurinaa yoomuu dhaamsa kiyya homa muraasa bitadhaa jechuudha. Shaanxaa kiiloo 40 ta'e kiiloo 50 ta'e waan nu heeyyamu san qofatti waan galannuun kana qofa qopheeffadha. Inshallah nu mara rabbi muraada nu guutee gara biyyaa nu haa galchu. Viidiyoon kee karraa kana fakkaata. Waa'ee isaa kana hordoftoota kee yeroo bitachuu barbaadanillee bitadhaa. Gatiin isaa bareeda. Kanarra viidiyoo isinitti hin dheeressu. Haga viidiyoo biraatii walitti deebinutti baay'ee ammallee meeshaa hedduu biteetiin jira. Meeshaa hedduu ammallee viidiyoo isinii waraaba. Kanarra viidiyoon isinii dheerata. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baay'ee hordoftoota kiyya turtii gaarii haga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaan naaf tura. Bani galagaafu ni dandeessa ni dhageessa muraada guutima.